Hawaasni Oromoo addatti barattoonni Yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa hedduun gocha hammaataa ilma Oromoo albeen ciibsanii qaluu raawwataa jiru balaaleffachuun mormii dhageessisaa jirani. Akka kanaan Yuunivarsiitii Arsii, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Jimmaa fi Yuunivarsiitii Amboo keessatti guyyaarraa hiriirri mormii akkasuma lagannaan nyaataa adeemsifameera. Dhibbana ajjeechaa gara jabinaan guutame kan loltoota faannoon raawwate jedhamu uummata dallansiisuun bakka hedduutti mormii uummataa sochoosaa jira. Ilma Oromoo utuu ciisee nan qalinaa jedhuu qalamee ajjeefame akkasuma dubartii Oromoo qottoon osoo fayyaa jirtu mormii qaraxxafamee duutu kan agarsiisu miidiyaa hawaasaan qoodamee dheekkamsa kaaseera. Gochi kun Oromiyaa Salaalee Dharraatti raawwatamuu himameera. Kun guutummaa Oromiyaa keessatti mormiif uummata dammaqseera. Akka kanaan Yuunivarsiitii Arsiitti barattoonni Oromoo hiriira ba'uun mormii dhageessisaa jiraachuu gabaafame. Hiriira kana cinatti nyaata lagachuun gocha raawwatamaa jiru ilma namaa ciibsamee gorra'amu cimsanii balaaleffachuu keelloo miidiyaan odeeffateera. Hawaasni Oromoo biyyoota hambaa jiraatan akkasuma uummanni Oromoo alaaf keessaa hiriira ba'ee gocha kana akka balaaleffatus dhaamameera. Dabalataan Jimma Yuunivarsiitii keessattis hiriirri adeemsifamaa jira. Hiriirri mormii guutuu Oromiyaa keessatti dho'eera. Mormiin amma adeemaa jiru nagaa uummata Oromoo waaraan hanga deebisutti ibsee akka itti fufu dhaamamaa jira. Akka kanaan ajjeechaan uummata keenya irraa dhaabbatu jechuun barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa sagalee mormii dhageessisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo himaniiru. Hiriirri kun ganama irraa kaasee mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti adeemsifamaa turu iyyafanneerra. Gocha jallataa uummata irra dhaqqabaa jiru dhaabbachuu akka qabu gaafataniiru. Hawaasni Oromoo biyya keessaaf alaa bifa tokkummaa qabuun sagalee saba isaaf akka ta'us gaafataniiru. Akkuma kana barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa fi Amboo hiriira mormii har'a ganama kana adeemsisaniiru. Daba siyaasaa mootummaan Itoophiyaa harka keessaa qabaachuun isaa shakkamuun ajjeechaa hammaataa humnoota faannoon jedhamaniin raawwatamaa jiru qiyaamaa waraanaa milishaa mootummaan uummata irra gahu balaaleffachuun barattoonni yuunivarsiitiilee mormii adeemsisaniiru. Akka kanaan barattoonni Yuunivarsiitii Amboo fi Wallaggaa saba isaanii ciibsamee gorra'amaa jiruuf sagalee ta'uu isaanii keelloon mirkaneeffateera. Dhaadannoon ajjeechaan gara jabeenyaan guute akka dhaabbatu nagaan Oromoo akka eegamu gaafatu barattoota irraa dhaga'ameera. Bakkeewwan barataan uummata isaaf sagalee ta'aa jirutti Wallagga Yuunivarsiitii fi Jimma Yuunivarsiitii keessatti waraana bobbaasuun barataa irra miidhaan ga'aa jiraachuus gabaasaan ba'ee ifoomseera. Dhimma kanaan wal qabatee gabaasa nu dhaqqabu wal duraa duubaan isin dhageessifna.